Fakkeenya abbaa gatii o'aa hin qabne. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 23 hanga 35. Yesuus itti fufee, akkasumas mootummaan Waaqaa mootii hojjetoota isaarraa gatii lakkaa'achuu fi murtoo godhetti hin fakkeeffama. Yommuu inni lakkaa'achuu jalqabetti immoo namoonni meetii miliyoona baay'ee irraa qabu tokko itti fidani. Namichi waan baasu dhabnaan garuu gooftaan isaa gatichi haa baafamuu fi inni, haati manaansaa, ijoolleensaa, wanti inni qabu hundinuus akka gurguraman abboome. Hojjetaan sun immoo miilla gooftaa isaa jalatti lafa dha'ee, gatii kee hundumaa siifan baasaatii anaaf obsi jedhee cimsee kadhate. Kana irratti gooftaan isaa hojjetaa isaa sanaaf garaa laafee isa gadi dhiise. Gatii isarraa qabus hin dhiiseefi. Hojjetaan sun garuu akkuma gadi ba'eeni hojjetaadhuma akka isaatii kan gatii akka birrii 100 irraa qabutti ba'e. Morma isaa hudhee qabee, gatiin sirraa qabu anaaf baasi jedheen. Hojjetichi akka isaatii sun immoo miilla isaa jalatti kufee anaaf obsi, gatii kee siifan baasaa jedhee kadhate. Abbaan gatii garuu hin dide. Hamma namichi gatii isaa baasuufitti dhaqee mana hidhaatti isa galchisiise. Hojjetoonni akka isaatii warri kaan waan ta'e kana yommuu argan baay'ee gaddani. Dhaqaniis waan ta'e kana hundumaa gooftaa isaaniitti himani. Kana irratti gooftaan isaa hojjetaa isaa isa duraa sana waamsisee, ati hojjetaa hamaa nana, ani gatii sirra jiru sana hundumaa waan ati ana kadhatteefan siif dhiise. Akkuma ansiif o'e ati immoo hojjetaa akka keetiif o'uun siif hin ta'uuree jedheeni. Akkasitti gooftaan isaa dheekkamee hamma inni gatii isarra jiru hundumaa baasutti dabarsee warra isa dhiphisanitti kenne. Isinis tokkoon tokkoon keessan garaa keessaniin obboleessa keessaniif yoo dhiisuudhaa baattanii, abbaan koo inni waaqarraa akkas isinin godhaa jedhe.